aariidhaan anam akka kotti nama aariifatee dubbatu keessa tokkodha. Nama aariidhaan bahee dubbatu keessa nama tokkodha. Yeroon siin jedhu namoonni itti fayyadamuu danda'u. Meebii gaafa aarii dubbadhu sana immoo warri suuta fayyadaman immoo waan fayyadaman fayyadamuu danda'u. So annan siin jedhee ati soba dubbattaa ati dhugaa dubbattaa. Garuu immoo taragaaggayi warri si arrabsan beekaa godhu. Warri yeroo itti laayifii galtu moojii gaddaa godhan beekaa godhu. Sii galee. So amma eekeen faaniin dhufu raachellee fidanii dhufu waan kamiin iyyuu hin barbaachisu. Sii galee sole dhugaa rabbii beetta waan hundumaa sitta naasaa keessaa yoo rakkoo hin qabu. Amma taragaaggaamee wanti kun gara furmaataatti yoo deeme magaariidha. Maaliif beektaa? Waa'ee girrisaa beekta. Ijoolleen qamamoonni mana maadaamii maal akka isaan godhaaran beekta. Even sole namni sitti dhiyaatu mataasaa illee edda waa hin taane gochaa ture nan beeka. Kana deen dubbadhu hin godhus. Maaliif sirrii miti. As miidiyaa kanarraa fira hin qabnu nama hin qabdu nama hin qabu akka kanatti toofaman yeroo hundaa. Yeroo hundaa jechuudha. Goota koo jagnaa koo ambassaa koo leenca koo isa jedhanii taragaagga isa dhiisi. Sii galee wanti hundumtuu akka qabaa bakka qabaan. Sanaafi maalsin jechuun barbaade beektaa qabbaneessi dhiisi. Eenyuun ol miti. Tokkommoo waan itti beekuu qabdu. Abbaa fedhe waan ta'e. Isuma dhugumaa sitti miiliyoona 300 waan qabaatiin. Eenyu ol eenyu miti. Sii galee ankee immoo waa'ee kee immoo nama hundumaa beeka. Viidiyoon kee akkam akka deemuu fi viidiyoon kee akkam akka bahu hundumaa beekaan sole. Sittan hima. Sii galee haaluu hin dandeenyu. Kanadhaa jechuudha. So namoonni bira jiraattan yoo jiraattanii raachetti illee sheerii godhaa. Komintiin cufaadha natti fakkaata. Komintii cuftaniittu raachetti sheerii godhaa. Eekeefaattis sheerii godhaa. Sila dhufanii turan waan ta'eef sooleen dhufeera. Kun akka nama tokkotti dhagee dhufeera. Siifuudhaan raachee fidittiin jedhaa. Inni dhufti nagaadhaan haasa'ama. Maaliif beektu inni qabatee wallaggaa arrabsa. Inni kaan saayidii qabatee shawwaa arrabsa. Lamaan iyyuu macaaftuu ilma abbaa tokkooti. Sinii galee seenaa yoo dubbifattanii warri kun akkas iddoon kanaan lafa barbaacha gadi bu'an kanattu adda adda bee malee ilma abbaa tokkooti. Wanta gidduu galtan illee hin qabdan. Soolaniif raachetu xumura malee isin ilaallatu bakka. Girrisoonni qamamoonni mana maadanii isin ilaallatu. Isin kan dubbii waan abbadaa jiru. Sinii galee isintu dubbii waan abbadaa jira. Lamaanuyyuu ilma Oromoof qaalii sooleen konteentii mataasaa danda'e qaba. Raacheen konteentii mataasaa danda'e qaba. Kan lamaanuu isaanii waliin argu konteentiin isaanii. Sinii galee so haga dandeenyu waan san haa qabbaneessinu. Gadi haa buusu. Namni akka walitti hin buunetti akka waliin arrabsinetti haa qabbaneessinu jedha. Istii yoo jiraatanii as jala qawwee intini faana jalan jirtanii. Okay. Siifuutti deemaatii raachee fidi qottutti jedha. Raachee nan fida jetteetti waan ta'eefi deemaatii isaanitti himaa. Raachee fidi akkuma eekeetti illee sheerii godha. Eekeen illee dhufu inni illee barbaadaa ture inni fiduu nan danda'a jedhe waan ta'eef jechuudha. Sheeritti godhaa hundi keessan. Naas sole maalsin jechuun barbaada. Viidiyoon baatu. Viidiyoo baay'ishii. Akkasii kun nama shaashan baay'eedhaan ta'e. Maali? So guys, hundi keessan sheerii godhaa raacheen illee haa dhufu. Normal bakka normaalidha. Wanta biraa miti dogoggoradha. Dogoggoratu mame dogoggorri numa bakka. Kun immoo amala sooshaal miidiyaati beektu. Amala sooshaal miidiyaati. Amala sooshaal miidiyaa sababa ta'eefi nagaadhaa wanta hundumtuu haasa'ame raacheen illee nama hubatu sola illee nama hubachuu danda'udha. Sinii galee lamaanuu nama wal hubachuu danda'udha. Kan dubbii akka taatalu warra rikoordii waraabee walitti ergu warra miidiyaa irratti rikoordii sana gadhiisu garana goree warra haasa'u. Isinidha kan dubbii balleessu. So jarri kun lamaan iyyuu ga'ee mataa isaanii Oromoo waan godhan qabu. So sana dhiisaa isin jechuun barbaadaa eekee bagana kan nuti. Baga jiraattan anaafatamu warra gatu qabna soolaniin gadi buufanneetu. Araara keenyaaf immoo yoo nagalchi jedhee marsaa lama maaliif na dhaga'aba na jalaa maaliif qaba inuma dide kam quufte abbeeti. Humna iraatiin nyaanni. Maal jette? Iraatiin nyaanni maalan quufa. Ciree bilaa kana nyaatte.
tokko tarkaanfachuu malee maaltu si hafe sadaffaa guuttachuuf. Amma kanarra jirra bakka naayeke sorry dhiifama guddaa. Dhageessee guyyaatti sadii nyaachuu waa'ee isaa maal Abiy Ahmed waan haasa'e. Yaa sirrii mitadhani sirrii guyyaatti lama yaalanii ganama zalala. Waan ture viidiyoo argitan. Ganama zalalanii guyyaa nyaataman. Soolaan akkam. Fayyuma eeggee akkan. Jira laga jiraattan kamii jiruuf jireenya wal jalaa babbanne bubbullee erga gastiirra lagarre. Yaa walirraa banneerra. Naayeke akkamitti jirtaa? Jira uumaaf haa tolu maal taaneetteetu. Naa rafaa jirta natti fakkaata. Lakki sa'aatiin irriba koo qisaasa'ee akka malee. Sorry. Naa raacheenuu fiduu dandeessaati mee yaadota dandeessaa siiruun faallee ni finna jechaa turanii. Just waan kana bakka callifamee mammaa ijoolleen beektaa miidiyaa kanarra kan ajaa'ibe yaa dubbadhu anaan kan ajaa'ibe maal ta'e Oromoo maaliif dubbii jaalate dubbii babal'isaa ka jiru raachee miti soolan miti namni wal hubannaa dhabe fakkeenya yeroo baay'ee fakkeenya gaarii tokko kanan kaasu anaaf daalachaa miidiyaa kanarratti jechuudha akka malee daangaa walitti dabarree maal jennee nama sadaffaa tokkollee ton galchiin deebinee walitti dubbanna fakkeenya ta'uuf jechuudha. Daalachaa beektu anaan beektu. Kuni kabajaa takka maatiitti darbuun illee jira jechuudha. Kan I don't care. Waan dabalu waan hir'isuun qabu of beekte taanaan jechuudha. Akkaataa kanaan lamuma taate rakkoo walitti uumte lamuma taate fixachuu suni baramuu qaba Oromoo keessatti ka jedhu qaba sadarkaa tokkoffaa irratti. Lammaffaa anaaf inni waan akka kanaatiin furachuu calqabame barame jennaan. Anillee nama harkanaa kan inni jaaree qabuun qabu harkanaa rukutu maalma gama isaatiin ijoollee nama arrabsaa waan akkasii turan haala keenya ilaalanii waan kun bu'aan qabu nuun baasuu narraa dhaabbatan jechuudha. Argitee haga kana salphaadha siif gale taanaan. Dhugumaan nama jaalattan tokko faana dhaabattanii deebistanii Oromoo biraa irratti duuluun akka malee wallaalummaa doofummaa jaarraa 21ffaa ta'uun alatti hiikaa biraan qabu. Dhaabbadha akka jirtanitti. Kana keessatti warra Oromoo fakkaatanii Oromoo jibban carraatti Oromoo kana qoodan barbaadan jiraachuun ni malu. Sanaaf immoo qoraan ta'uu hin qabnu jechuudha warri xiqqoo waa hubannu. Sababa ta'uu hin qabaannu. Kana dubbiini soolanii biraachin nu harkaa ba'uu jedhee nani tokkollee waan inni yaadda'uu hin qabu isintutti qaanaa warri dubbii gara balleessaa jirtan sirrii miti. Maal taatan? Nusa guddaadha. Sabab sablammiilee faanayyuu waan ajandaa akkas nama walirratti duulchisuu irratti hin bobba'inaa qoodan fudhatiinaa Oromoof gaarii miti. Oromoon nagaadhaa, Oromoon naamusa qabaa, aadaa qabnaa, safuu qabnaa. Akkuma kanammoo amantaa garaa qabnaa. Kunniin hundi naamusa akka qabaannu nu gorsu nu qajeelchu maleesa akkuma barbaanne akka taanu miti addunyaa kabirra jiraannu. Seera Oromoo keessaa ba'uun nurra hin jiraatu ka jedhuun qaba. Meeraacheef sheeriin godhaa. Raacheen manaa dhufa jedheen abdii qaba. Yaa sii dhufa deemaanis abdiin qaba. Siifuun illee jirti waan ta'eef nan filatteetti siifu bagana. Mana isheetti yeroo dheeraa yaalaan ture si bira abdii mureen si hamachuun ture beeki. Akkasitti sitti maqaa maaliin godhare. Dhiifama rakkoon qabu. Dhaagaadha dubbii jaalatte dubbii kana qabattee jirte. Wareen jaalladha. Nan sobee yaa caaluun. Dhugaadha. Taphadhaa waan yaada nama galchuun jiru soolan taphadhu siifuu baga dhufte. Siifu welcome. Maali viidiyoo bayi kana eekee taate moo siifooti immoo? Siifu viidiyoo bayi mee? Ganna edda siniin jecha sorry. Viidiyoon dalagu silkiin koo mana kanatti. An soolan huneetaa kanaan yookiin immoo jechuudha. Yoo soolan achi garagarii taa'e nan ba'a. Soleen immaan galagaluudha. Soleen kaameraan kee maaf hin banamu? Maaf hin hojjetamu? Mana kanatti hin banamu waan isaan beekan on adide erga sa'aatii meeqaatii yaalaan ture. Innaa banamuu didee. Akkas baachaa jechuudhaati. Kakanata inni hojjeta. Sirratti dammaqne reefu. Inni hojjetu nan mul'adha as jirtu. Si agarreera. Guddisii fi guddachuu barbaaddeetu. No. Ay, bareedaadha. Agarreera amma kunoo bakka. Istiraachuu nuuf fiduu dandeessaa siifuunis eekeenis.
daqiiqa muraasa eegaasti itti daawwachiisee nan bilbilisaa biiziidha jedhanaan jedhanii narra deebi'aa yaala jechaan hin jira. Sheerii godheeraa fi anillee xiqquma obsinee eegnaa. Anillee sheer godheera. Yeroo seenuun. Faarfannaa nu bana ammasitti yoo isinitti tole. Miira keessan galii. Faarfannaan jedhee sirba jechuu qabdi. Abbii fi bidda wal keessa nutti roobsuu fi ati. Jedhanannaa saasaati. Xiixannoo sitti kolfataa'e. Kanaafuu mee yooni maal jetta uummata olii gadi nama jeequ kan argaan ture calliseenuma jirami. Maaluma ta'e namni kun jechaa. Viidiyoo baay'ee achi ilaala. Anuma barbaadan. Suura yooniin dhabe malee baay'ee suura yooniin gaggalabatadhe garuu barbaadeetumaan dhabe miidiyaa kanarraa bakka inni ittiin naqeen beekan. Mee dhibama miitii godhe. Rakkoon qabu kan koodhumaan qabu siin kennaa. Nan deebi'a haasaa. Tole rakkoon qabu eege. Nu fidi qotu. Tolan. Siifo. Baggamla viidiyoo bahe. Sida cufadhu namaa didde. Ilaa akkamidha beektu? As miidiyaa kanarra viidiyoo gama faraanis gama diinaanis baay'ee marga. Yeroon isiniin jedhu ijoolleen akka isaan saran beeta ijoollee maadaan suuraa gadi gombistanii warra teessanii haasaa oltanii isin argeera sheen manaa godhama gaa'es dhugaa rabbiin ani immoo maaliif maalan aari beektaa yaadatta kanaan dura yeroo lolli walloo faarsi gidduu ture ijoollee maal jettee viidiyoo irratti hojjetaatu yaa rabbi shawaaf wallaggaa walitti naqisaayyuu soolanii fi raachee fudhatanii akkas intini godhanii raacheen ka'ee wallaggaa harrabsu soolan immoo ka'ee shawaa harrabsu jedhanii intini kadhaa gochaa turan isatu baqqata natti dhaga'ame dhugaa Kiristoos. Kun waan salphaadha barsiifu lama asitti fakkaate amma. Ganni daqiiqa salphaa miti. Ijoollee baay'ee akkam dhabeettaa ijoollee namoota mana maadaa miidhagdhamne waa biraas miti. Isuma dhugumaan sitti himu. Isaan maal godhu tiimiin kan soola jiru tiimiin kan raachee jiru. Isaan kun wal fudhatanii ba'anii asii achi dhaqanii waan biraa keessa galu. Soorettiin achi baatee teesse warri kanasii wal cafa. Sii galee dhimma ganda laallatullee miti bar. Gandi soolanii waan ta'eef soolanii ganda bakka bu'u. Ani jedheera ani amma fakkeenyus. Ani fatamma soolollee. Yaa ani fatamma soolollee lim godhina arrabsi lim godhee si arrabsa garuu ani shawaa bakka bu'u ati shawaa bakka buutu sii galee. Yoo an si arrabse shawaa waliin qabdee intini jechuun qabdu yoo ati immoo na arrabsita wallaggaa waliin qabee intini jechuun gaarii. Warri kun amma borqaana'u jiru sii galee dhugaa rabbiin sitti hima warri kaleessa soolanii jaallatan irra gaafa soolanii arrabsan raachee soolanii baasee ajandaan abbaa fedhe yoo baay'ate guyyaa 4 guyyaa 5 torbee tokko yoo baay'ate abbaa fedhe maan ta'e kan soolaniif raachee immoo lola iyyuu jedhamu wal hubannaa dadhaboo jedhama malee siinii galee soolanii nama hubachuu danda'u raacheen nama hubachuu danda'u namoota afaan darbaallee hin dubbanne isuma dhugumaan sitti namoota afaan darbaallee hin dubbannedha. Walitti araaramanii nagaa bu'uu wanta danda'u wanta baay'ee salphaa sooretti qottatti isin barbaadamta. Isinii galee garuu warri har'a fuutanii gamaa gamana fuutanii walii gadi fuutanii waan hin taane odeessitanii ni maqaan oftu dhugaa waaqayyo hin salphattu. Boruma qaanfattu bakka. Isinii galee gaafa kufanii diina ofii firoo ofii adda baasu baay'isuu. Isuma dhugumaan isitti hima. An waan baay'een taa'ee taajjabaa ture torbee kana keessa jechuudha. Maaliif isin jedhee beektaa? Yeroo darbe nama ta'etu na arrabsaa ture. Isuma dhugumaati nama ta'e na arrabsaa ture. Namni kun immoo kaleessa immoo sooretti gadi galabbatee arrabsaa ture. Sii galee eewwanni nama gashaaru. Namni kun immoo maal sin jechuuf hin jedhee namoota miidiyaa kanarra jira fakkeessituu duwwaadha miidiyaa kanarra. Namni kun immoo sooretti sagalee deebisaan. Yeroo kana hin beekan. እና as miidiyaa kanarra gaafa dhuftu bilxii ta'uu qabdaan sii galee bilxii ta'uu qabdaan fira hin qabdu diina hin qabdu bakka yoo firri jiraate fira ammaa fi waan itti tolu gootenna sii acabacabee qabdaa jechuudha sii galee fira yeroo sanatti ati waan ta'e tokko jenna sii furoo harka rukutee qabdaan bor gaafati dogoggortee muka sitti naqaa sirra yaabbata sirraan deebi'u akkuma kanadha jechuudha so as warri ajandaa walii gadi ooftan akka saasartan walii gadi afuuftan soolaniin kunooti raacheen hin dhufu isin eessa lixxoon
jecha keessan lafaa sassaabdu moo isa poostii gootan viidiyoo nama tokko jala galee ilaallan akka jirutti piroofaayiliin fuuraa gadi galabbatama gooda sana viidiyoo yoo xinnaate kudha wayi dhugaa rabbiin sitti ma keessa gadi ni ilaale kolfeen ni seebe sii galee al tokko tokko itti fayyadama miidiyaa lana garuu Oromoof miidiyaan kun hin taane isuma dhugumaan si ittimu smaartifoonii fi tiiktaakii sooshaal miidiyaan kun erga dhufeeti waa marge fudhate bollaarummaa isaatti fayyadamaa jechuudha. So ijoolleen mamoonni mana maadaamii taragaagaa please gadi qabbanaa gamaa gamna goortanii walitti hin facaasina isinii galee gandan ilaallatu asin ilaallatu achin ilaallatu nama lama wal lolee Guys, warri commenti laame iddoo kanatti arragaagaa shidhiisaa bakka amma maala baakee maalaa dhaqee minamina dhiisaati bakka walumaa galatti nagaa feena waan ta'eefu yaa rabbi araarabu si jedha raachuun immoo dhufaa jira raachuun dhufaa jira natti fakkaata jechuun ani hin beeku naan jechaa jiru yaa yooni waa dubbadhu. Okay, sanyii akkam baga nagaan nuftee ka Baga nagaan na eegdan. Soolan akkam nagaa keeti. Keerii sooretti siif hundi keessanuu baga nagaa taatanii. Yaa'u namoonni baay'een ajandaa godhatanii itti fooloo dhuma guddisuu ajandaa uumuu sana yoo ta'e malee soolanii fi raachuu caalaa namni walitti jira natti fakkaatu. Wal beeku baay'ee walitti hiiku baay'ee wal jaalatu keessaanis ni haasa'u. Garuu immoo yeroo tokko namni wal jaalatu inni walitti bu'a. Hiriyaa lamaan dhiisiti haati warraaf abbaa warraayyuu walitti bu'aa jechuudha si galee. Ilmoof abbaan iyyuu walitti buuti haatiif ilmoon walitti buuti. Gaafa walitti bu'an garuu namni taa'ee dubbateeti rakkoo jiru wal gidduudhaa furaan kan keenya immoo uummanni rakkoo jiru furuurraa wannichi akka babal'atu barbaadu ajandaa isaan argannaa saba kana ajandaa godhachuu barbaadu. Kanaaf raachuunis wallaalee natti fakkaatu soolanis wallaalee natti fakkaatu wanni jiru walitti laaluu osoo hin taane dhiifamu walii gochuudha. Amma fakkeenyaaf soolanis wanti dubbateerraa hammina nagarree raachuunis wanta dubbateerraa hammina nagarree kanan hammina arge warra suura gadi garagashee hundumaa arrabsu sunirraa kanan hammina arge jechuudha. Soolan waan itti dhaga'amu gaafate soolan qajeelummaa ofiisaatii qabuuni maal qabaa yoo ijoollee guddifnee kan jedhu gaafate raachuun immoo iddoo sunitti didoos gochuus mirga isaatii kanuma dhumee dubbiin jechuudha wanni biraa hin jiru. Yeroo tokko namni waan gaarii godhu namni hundiyyuu akka isaa gaarii osoo ta'ee isin fedhaa jechuudha si galee. So nam tokko immoo gaarii godhee jiila qabata namni isa miidhee jiila qabata saniif nama baqatata. Waanuma ol hubannaa dhabuudhuma suntuun jiraa malee wanni biraa jiraatee miti jechuudha. Kanaatiif ijoolleen kun lamaan Oromoodhaaf egaa iyyuma Oromoonni ni jaalata jara kana. Kanaaf warri asii bitaa mirga deemee afarsu dhiisaati akkamiin ijoollee walitti araaramanii aannaniif bassoo ta'anii akka waliin jiraatan waan gaarii Oromoodhaaf fuulduratti godhani sanirratti haa hojjetamu jedha. Yoon dogoggoree na of galcha kanuma rakkoo qabu galatoomi sanyii waan sirrii dubbatte abbaa manaa fi haati manaa iyyuu wal loluu jedhee warra wal faana aktivistii keerii baga nagaan nuftee dubbadhume ariifatteetta. Ani baay'ee keessa dubbiillee hin beeku garuu viidiyoo cicciramee poostota ta'uun argee fi viidiyoo solan hojjete tokkon argee. Ani akka kiyyatti kan na dhibe warruma dubbii kana gingishuu fi viidiyoo mummuraa poost godhudha kan inni illee mana isaatti haasa'u kan muranii poost godhanii kan namoonni adda addaa isaan kan viidiyoon poost ta'uun argee malee hagas mara waan isaan beeku. Garuu utuma ta'eyyuu jechuudhaan namni kun hundumtuu suura gadi gaggalagalchee soolanis akka ilma Oromoo tokkotti quuqama lammummaa quuqama uummata Oromoof qabu waan isa danda'amu maraan hundaanii quuqama isaanii beeksisaa hin dubbataa sagalee ta'a. Isaan caalaa baay'ee isaan amma eenyu kun raachiin amma biyya keessa jira. Dandee wanta ni dubbachuu hin dandeenye mara soolaniin dubbata sagalee inni ija jabaatee wanta dubbachuu hin dandeenye karaa waan hundaanuu soolaniin haasaa hin dubbata waan hunda jechuudhaan.
hundillee dakkaamaa goonni isaa fidee miidiyaa irratti waan dubbatee fi Oromoon goota koo jagna koo maaloo koo jedhee malee so hagas mara waan Oromoo fi dantaa godhatanii dalaganis qabaatanii miti. Garuu ammoo jechuudha Soolaanis ilma Oromooti, sabboonaa Oromooti. Raachinis ilma Oromooti, sabboonaa Oromooti. Waan tokko gad qabdanii tokko ol qabdaniif hin qabdani. Yoo araarsa ta'e lamaan isaaniillee akka ilma Oromootti walitti qabaatii noosin lamaan wal loluu hin qabdani, walitti mufachuu hin qabdani, walitti haasa'uu hin qabdani, walitti araaramuu qabdu jettanii lamaan isaaniillee qonxooxaatii walitti deebisaati walitti araarsa. Sanarraa naaf immoo tokko wal galagalchaa tokko gad galagalchaa tokkoof taphakaa dhaabataa tokko waan ni gochaan kun sirrii miti. Ijoolleen kun arraan kana walitti araaramu. Borganama walitti araaramu. Amma kana walitti araaramu. Waan viidiyoo siin dalagdan sun waan takka waan siin fayyadu qabutti qaanfattu malee. Viidiyoon siin dalagdan sun kan mataa borganama siin cabsudha. Arraba siin mana keessan banattanii ittiin nama arrabsitan sunillee borganamatti qaanfattu jechuudhaan. Namni lama jidduuti haadha manaaf abbaa manaa jidduu qaamni sadaffaa galee jennaan dubbiin sun badee jechuudha. Ijoollee kana lamaan jidduullee qaama sadaffaa haraarsaaf yoo ta'e malee dubbii walitti naquu fi qaamni sadaffaa galuuni sirrii miti. Araarsa namni sobeellee walitti nama araarsa miti waan baay'eellee godhee namni walitti araarsa jechuudhaan. So kanaafiyyuu yoo isinii danda'ame araarsuuf yaalaa yoo isinii danda'ame waan gaarii viidiyoo dadhabdan tokko sabboonaa gochaa tokko akka nama quuqama uummata isaaf hin qabne quuqama sabummaa isaaf hin qabne hin godhina. Namni Oromoo irraa dhalate martiyyuu quuqamni Oromummaatti dhaga'ama, miidhamni Oromummaatti dhaga'ama, rakkinni uummata Oromootti dhaga'ama, quuqamee haasa'a waan hunda ta'e jechuudhaan. Kanaaf yoo wanti balleessan soorettiin illee yoo balleessite balleessaa ishee fudhattee dhiifama gaafatti. Namni hundillee yoo balleesse raachin illee yoo balleesse balleessaa isaa fudhatee dhiifama gaafata. Soodaan illee akkanuma jechuudhaan. Ijoolleen ijoollee ilmaan Oromooti. So borganama walitti araaramuu danda'u waan ta'eef siin dhiisaa keessaa ba'a. Soorettiin illee kanuma keessanidha. Siin uummata reebbata. Soodaan illee akkasuma jechuudhaan. Ijoollee kana walitti fidaati nagaa buusaa araarsaa miidiyaas nurraa qabbaneessaa. So nuti qabsoo keenya baay'ee nu jalaa fashaleessaa jira. Aanaa fi sanyiin amma qabsoo irra oollee guyyaa guutuu so as dhufnee yeroo isinitti araarsinu baay'ee nu dabbara maaliif dadhabaa oollee waan ta'eef jechuudha. So innaan kun ijoollee 1700 qabattee teessan nuti waa'ee biyyaarraa sun jechuudhaan. Amma kun siyaasa keenya irratti illee dhiibbaa adda addaa nutti himaa jira jechuudhaan. Dafa araaramatti saaraa guddaa irratti fideera. Baay'ee tokko miidhaan irratti himaa jira. Aktivistii sanyii baay'ee sin jaallannaa warri kun xiinxaltoota siyaasaa sooshaal miidiyaa tiiktookii gosoota kana lamaan illee fooloo godhadhaanii isaan faana wal baraan isiniin jedha. Akka gudiitti xanaxxalu akkuma kanallee yaada bilchaataa ni dhiyeessu jechuudha. Baay'ee galatoomii keerii sanyii baay'ee ulfaadhu siin jenna. Cawwee weelkaan baga nagaan dhufte. Argitee yaadni feemesii akkatti fudhatama argataa jiru baay'ee foloo nu gochaa jiru beektaa yoon. Yaa dhugaa foloo godhaa gaayis ijoollee qaqqaalidha dhugaa rabbiin sitti hima baay'ee ijoollee qaalidha sanyiin giiftara Oromoo keerii aktivistii Oromooti lamaanuu isaanii immoo polotikaa kana akka gudii tanattanu so isaan irraa waa baay'ee bartu ijoollee qaalidha. Cawween illee akkuma kana siifuun illee akkuma kana Soolan illee akkuma kana tiicher barsiistuu Dibooraan illee foloo godhaanii isaan illee barsiistuu Dibooraadha. So siifu raachaniin dhufanatti fakkaata akka yaadutti. Timdeetta miti? Okay, waan dhufudha so cawaakaa fillaadhaa cawwee dubbadhu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii isiniin jedhaa. Egaa qabsoon irratti itti fufee jira asirratti argaati jira. Raachuun salkiinsa hojjetu amma bilbileef hin ture. Na otoo dhufeellee maybe amma yoo saaqaa ta'e warri itti dhiyaatan maybe otoo bilbiltanii fi amma dhufee waan ta'uuti qaba. Garuu tarii xiqqoo ishee turuu danda'a bakka ta'e jira. Intini waan ta'e waan qo'isti. Hagam tura siifuusti maaliif beektaa? Sirrii miti amma namni kun ta'anii isa eegaaru waan ta'eef biyyaans daqiiqaa muraasaa dhufee isa faana xumuratanii gara dhimma isaatti yoo deebi'e gaariidha. Maaliif? Waa biraallee fakkaata sinii galee waa biraallee fakkaata. So yooni dhufuu yoonni dhufeen isaati kamitti iyyuu naan dhufa tole. No hin bahin kaati sooleti baanaan immoo gana ammas immoo wanti ni taanaare. Dhimma Jechuun ofuma no rakkoon qabu nufa qoy siifuun cheekii gootee yoonni dhufu ta'e waa tokko goona solee rakkoon qabu siifuun amma cheekii gootee dhuftu.
obsiti Elaayi wantichi waan beellamaan ta'es miti waan akka tasaa ta'e waan ta'e. Kanaaf waan hoyyuu miti. Kanaatii fi beellama qabatamee yoo ta'ullee baate yoo amma hin argamne beellama qabatamee raachuunis dubbifamee soolanis dubbifamee lamaan isaaniiyyuu garanatti as finnee asosiisuun ni danda'ama. Amma maa inni yoo raachuun hin argamne amma akka waan fedha araaraa hin qabne ho'itti namni soolaan fiil gochaa jira natti fakkaata gaafan argaa jiru garuu dubbii sana miti. Ta'e jedhameetuma waan amma sooshaal miidiyaa kanarratti bal'inaan deemaa jiru kun hawaasa walitti buusaa jira waan ta'eef gabaabumatti gabaabbatee araaramanii ijoolleen kun jedhee namni fedhumaan walitti dubbateeti soolaansisu waamee kanaaf akkasitti fudhadhu malee akka biraatti fudhatini nool bar wal beektu nool qaama wal beektu nool gammachuu walii hirmaachaa turtanii gaafa geemiillee argaan ture namni immoo ilmoof abbaan walitti bu'aa sana jechuudha ilmoof abbaan walitti bu'aa hamminaaf atillee waan dubbanne innillee hamminaaf waan dubbanne soo kanaafiyyuu wanni jiru ni sirrataa akkasitti fudhadha obbolaa lamaanidha obbolaa lamaan immoo waan irratti wal dhaban hin dhabamu hojii hojjechaa jirtu waan barbaadayyuu ta'u jechuudha kanaaf akkasitti fudhadhu. Sole bakka nu baddu xiqqoo ishee nuuf obsiyatillee maaliifi amma kunoo siifuun nuuf teette waan ta'eefi waanta jiru cheekii gootee nutti himti akka gara biraatti nu banne warri kaanillee maaliifi yoo arra Gurra isaanii kanaafsa. yaa kanaaf anumaaf jedhii taa'e sole. Siifu xiqqoo ishee konnekshinii keessarrii miti natti fakkaata. Ijoollee gandaaf ergaa dabarsaadha. Ijoolleen gandaa callisanii afaan banuu dhiisa. Waa'ee maalii haasofta? Danuuti ijoollee gandatti wali gaggashanii wal arrabsan kana maal jettu? Ijoolleedhaan dhaabadhaa jarri ni araaramuu jedhaanii nuun jechuudha. Ijoolleen araaramaa jiru dhaabadhaa ittiin jedhanii kasa. Garuu jarri yoo akkam jirtu nagaa jirtu. barsiisaa wal benne Anaa dhufu ulfaadhaa kabajamaa yaada bareedaa waan gaarii kaasaa jirtu sanaafanii gammadee isinitti ol seene dhugaa dubbachuuf taanaan ijoolleen kun lamaan isaaniiyyuu nu hunda keenya biratti jaalatamummaa qabu lamaan isaaniitii fi kabajaaf jaalala guddaa qabna. Yani utaalee matti seenuu kanan barbaadee fi jecha keerii moo eenyu amma fayyadamte kuni namni akkuma hubannoo isaa taasisaa waan hunda nummoo waan haasofnu kana yoo to'anni gaariidha. Adaraa keessanii namoonni deeggartoota lamaanii taatanii kabajaaf jaalalaan isin gaafanna haga danda'ame ijoollee kana nagaa buusanii ijoollee kana walitti araarsanii olii gadi deemanii haasa'urra walitti araarsuun walii yaaduun nagaa buusuutu caala waan ta'eef haga dandeessanii warri suuraa galagalchitanis warri maal gootanis warra afaan hin taane dubbattanis xiqqooma nuuf obsaa adaraa oromummaa adaraa obbolummaa jennee isin gaafanna. Ulfaadhaa galatoomaa akkasiin jedha. Dhugaa dubbachuu fi yaada eebbifamaa yaada gaarii yaadanii akkuma sanyiin sila jedhee sanyiin isanni sila jedhe irratti walii galan sanyiin isanni sila jedhe irratti walii galaa maal jechuu kooti dhimma kanaa Soolan itti dhiyaattee fiddee dhufuu dandeesseetta garuu raachee namni dursee dubbisee hin jiru taanaan amma kottu akkas godhi jechuun in ulfaata bakka garaa yaada isaa yoo fudhatellee bakka hin mijanneef jiraachuu danda'a waan ta'eef akkuma ati jette siifuun waan isiin jette haa eegnu. Soolan obsee astaa'u isaatiif kabajaa guddaa qaba. Galatoomaan isiniin jedha warra asirratti argamtan warri as jalallee jirtan ulfaadhaa kabajamaa kanumanii yaada dabarsuu barbaada. Galatooma. Thank you barsiisa baay'ee galatoomi isin jennaan nullee siifuu eegaa jirra guys. Siifuun hin dhufti maaliif raachee wayin fiddi wayyaada isaanuu fiddi waan ta'eef yaada siifuu dhaggeeffanne yoo guyyaa biraatti kan qabnu ta'ellee guyyaa biraatti qabna. Agasitti garuu okay siifuun amma dhuftee jirti. Yooni nageenye akka agamaatti nageenye akka nageenye waan keessa lamaa fi jira caawwaa kan faareef bilbiluuf siifuun faareef bilbiluuf waan ta'eef bilbilee fi anillee
dalagu ture yooni. Yaa bilbilli daqiiqaa muraasa qofaan eegaa. Okay, nan farsi jedhee raasiif. Naa bakka inni isa deemee booddee adeemu. Koi, siifu nan farsi jedhee raa. Maal rakkoo qaba inni